Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani Caalan jedhama, ispeeshaalistii dhibee keessooti. Toora YouTube kanaatti irratti dhimma fayyaatii wal qabatee kan barnoota waliif kennu ta'a jechuudha. Keessumattuu karaa fayyaa wal quunnamtii saalaatiin wal qabatee jiru kan sirriitti wal barsiisnu ta'a jechuudha. Kanaaf YouTube keenya subscribe gochuu fi karaa koomentiitiin immoo gaaffilee dhimma fayyaatii wal qabatee jiru akka nuuf kaastani isiniin jenna. Qarra kan waliin ilaallu waa'ee qoricha Vaayigiraati. Azalatti qorichi Vaayigiraa maal akka ta'e, Vaayigiraa immoo namoonni fayyadamuu qaban, namoota akkamiitu Vaayigiraa fayyadamuu qaba kan jedhuu fi miidhaan isaa maalidha? Miidhaan qoricha Vaayigiraa fidu maali? Namoonni immoo qorichi kun ajaja ogeessaatiin kennamee fi maal beekuu qabu yookiin gochuu qabu kan jedhuu fi dubartoonni irratti Vaayigiraa ni hojjeta yookiin qoricha Vaayigiraa dubartoonni ni fudhatu kan jedhu irratti kan walii barsiisnu jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana qorichoota baay'inaan biyya keenya keessatti gurguramaa jiran keessa tokko qoricha Vaayigiraati yookiin immoo qoricha qaama saalaa dhiiraa laafe kaasudha. Qorichi kun yeroo ammaa baay'inaan fudhachuun dargaggoota haala yaaddisaa ta'e irra jira jechuudha. Dargaggoonni hedduun qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasu hedduminaan fayyadamuun dhiibbaa hamaaf saaxilamaa jiru jechuudha. Qorichi kun maashaa ujummoo dhiigaa qaama saalaa keessatti argamu diriirsuudhaan dhiigni gara ujummoo dhiigaa qaama saalaa keessa jiru gochuun qaama saalaa akka ka'u yookiin jabaatu godha jechuudha. Kanaaf rakkoo fayyaa garaagaraa namoota qabaniif yookiin immoo rakkoo qaama saalaa ka'uu dadhabuu yookiin jabaachuu diduu yookiin erectile dysfunction kan jedhamani warra akkasii qabanii ajaja ogeessa fayyaatiin mana yaalatti ilaalamaniiti kan qorichi kun kennamuuf jechuudha. Qorichi kun namoota rakkoo fayyaa garaagaraa kanneen akka dhibee onnee qabanii, dhiibbaa dhiigaa, dhibee kalee fi turuu qabanii kan hin kennamne ta'a jechuudha. Namoonni qoricha kana yeroo fudhatanii namoota dhibee onnee, dhiibbaa dhiigaa, dhibee kalee fi turuu irraa bilisa ta'an ta'uu qabu. Yookiin ogeessi fayyaa gaafa nama tokko qoricha Vaayigiraa kennuu fi namni qoricha Vaayigiraa fudhatu kun dhukkuba kanarraa bilisadha kan jedhu ilaaleeti malee cal jedhameetuma akkasumatti namuu faarmaasii irraa waan bituu hin qabnedha jechuudha. Namoota dhukkuba kana qabanii fi balaan inni geessisu yookiin miidhaa hamaa irratti geessisuu danda'a jechuudha. Haala yeroo ammaa argaa jirruun qorichi kun bakka garaagaraatti ajaja ogeessa fayyaa yookiin hakima maleedha kan gurguramaa jiru. Keessumaayyuu dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 20 gadi ta'e illee qoricha kana yeroo isaan fayyadaman ni mul'ata jechuudha. Kanaaf namoonni umurii waggaa 20 gadi miti ga'eessonni ta'aniyyuu fayyadamuu hin qabanii haga ogeessa mana yaalatiin ilaalamanii dhukkuba qaama saalaa ka'uu diduu yookiin laafuutiin wal qabatee namoota isa qabanii fi dhukkuboota armaan dura jennerraa bilisa ta'e qofaa fi kan kennamuu qabu jechuudha. Namoonni immoo qorichi kun ajaja ogeessa fayyaatiin kennamee fi waan isaan beekuu qaban yookiin gochuu qaban keessaa tokko qorichi kana wal quunnamtii saalaa dura daqiiqaa 30 fudhachuu qaban jechuudha. Daqiiqaa 30 dursanii yookiin sa'aatii tokkos ta'uu danda'a. Isa dursaniitti kan isaan fudhachuu qabanii qorichi Vaayigiraa erga fudhatamee booda daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko tureeti jechuudha kan inni hojjetu. Guyyaatti immoo yeroo tokko qofaaf fayyadamuu kan qabanidha. Doosii yookiin amma ogeessi fayyaa ajajeen amma ogeessi fayyaa fudhachuu qabu jedheetu ajajeen alatti fudhachuu hin qabanii.
qoricha kana fudhatanii sa'a 4 fi walitti aansee qaamni saalaa isaanii ka'ee dhaabbatee yoo ciisuu dide atattamaan mana yaalaa dhaquun barbaachisaadha jechuudha. Mallattoowwan akka dhukkubbii laphee hamaa, rakkoo arguu ijaa, hafuurri namaa ciccituu, akkasumas gubuu harmaa yookiin miilaa, dafqa garmalee dafquu yookiin arganuudhaan wal qabatu hoggaa namarratti mul'ate ta'e mallattooleen kun mul'ate yoo ta'e atattamaan mana yaalaa dhaquu qaba jechuudha. Namni qoricha Vaayigiraa fudhate suni. Namoonni baay'een Vaayigiraa sanyii kormaa ni baay'isaa yookaan fedhii walqunnamtii saalaa ni dabalaa jedhaniiti kan yaadanii, garuu Vaayigiraan akkuma dura jenne maashaa ujummoo dhiiga qaama saalaa keessatti argamu diriirsuudhaan dhiigni gara ujummoo dhiigaa qaama saalaa keessa jiru akka guutu gochuudhaan qaamni saalaa akka ka'u godha malee sanyii kormaa yookiin hormooniin teestiroonii akka baay'atu hin godhu jechuudha. Kun haga ammaatti qorannoodhaan waan mirkanaa'e miti. Wantoonni fedhii walqunnamtii saalaa dhiiraa tokko dabalanii yookiin hir'isanii ni jiranii. Wanti akka walqunnamtii saalaa dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irratti fedhii akka dhabu yookiin fedhii isaa akka hir'atu taasisan keessaa kanneen akka dhiphinaa yookiin istireesii, sochii qaamaa gochuu dhiisuu yookiin sochii qaamaa akka malee gochuu, yeroo sochii qaamaa gar malee godhes yookiin immoo sochii qaamaas yookiin ispoortii hojjechuu gaafa dhiise fedhiin inni walqunnamtii saalaatiif qabu gadi bu'a jechuudha. Ulfaatina qaamaa gar malee akka malee furdachuu yookiin ulfaatinni qaamaa gar malee yoo dabalate fedhiin namni suni walqunnamtii saalaatiif qabu gadi bu'a jechuudha. Hirriba dhabuu, ofitti amanamummaa dhabuu, alkoolii baay'inaan dhuguun illee akkasumas dhibee namoota dhibee akka sukkaaraa fi dhukkuba dhiibbaa dhiigaa namoota qaban biratti walqunnamtii saalaa isaan fedhiin isaan qabaniif ni hir'ata jechuudha. Qorichoota tokko tokko kanneen akka dhiibbaa dhiigaa fi dhiibbaa dhiigatiif kennan yeroo fudhatanii side effect isaa akka namni suni fedhii walqunnamtii saalaatiif qabu gadi buusu ni taasisa jechuudha. Hir'achuun hormoonii teestiroonii isaan kana akka fedhii walqunnamtii saalaatiif nama hin kakaasne taasisu jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa immoo faarraa kanaan wantoonni dabalan maalidha? Saalaan dhiirattis ta'e kan dubaraa wanni akka dabalu taasisu maalidha? Yookiin immoo fedhii walqunnamtii saalaatiif dabaluudhaaf namni tokko maal gochuu qaba kan jedhu irratti dhiphina irraa bilisa ta'uu danda'uu qaba namni tokko. Sochii qaamaa yookiin ispoortii hojjechuu qaba. Hirriba gahaa rafuu, nyaata gahaa nyaachuu fi alkoolii baay'inaan dhuguun fedhii walqunnamtii saalaa dhiiraa tokko akka dabalu taasisa. Akkasumas kan dubaraatillee waluma fakkaataadha. Dhiphina irraa bilisa ta'uu, sochii qaamaa ispoortii yookiin ispoortii hojjechuu, hirriba gahaa rafuu, nyaata gahaa nyaachuu, alkoolii baay'inaan dhuguu irraa of qusachuudha jechuudha. Miidhaan qoricha Vaayigiraa yookiin side effect isaa maalidha kan jedhuuf Vaayigiraan miidhaa hamaa qaba. Haga ogeessa fayyaatiin ilaalameetu namni tokko ogeessa fayyaatiin ilaalamee qoricha sanii yoo fudhatiin ta'e caaluma jedhee faarmaasirraa deemee bitee itti fayyadama yoo ta'e miidhaa hamaa geessisuu danda'a jechuudha. Miidhaa salphaa haga hamaa ta'e fiduu ni danda'a. Miidhaa salphaan Vaayigiraan fiduu danda'u, Vaayigiraan namoota tokko tokko irratti miidhaa salphaa fiduu ni danda'a. Namoota biraa irratti immoo miidhaa hamaas fiduu ni danda'a. Keessattuu namoota dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba kalee yookiin immoo tiruu qaban irratti dhiibbaa hamaa geessisuu ni danda'a jechuudha. Miidhaa salphaan qorichi Vaayigiraa fiduu danda'u mataa dhukkubbii yookiin qaamni saawudhaan mataan akka dhukkubu ni taasisa jechuudha. Tempireechara qaamaa dabaluu, dafqa akka malee dafquudhaan tempireechara qaama isaa akka dabalu ni taasisa jechuudha. Nyaanni akka hin bulloofne godha. Nyaanni akka hin bulloofne godha jechuun immoo garaa namaa ni jeeqa. Keessattuu namoonni Vaayigiraa fudhatan immoo nyaata bullaa'aa qoricha Vaayigiraa yeroo fudhatanii nyaata bullaa'u salphaatti garaacha keenya keessatti bullaa'u fudhachuu danda'uu qaba.
karaa biraan immoo yoo dhukkubbii dugdaa fi dhukkubbiin maashaalee adda addaa namatti dhaga'ames battaluma san mana yaalaa dhaquudha kan qaban jechuudha. Miidhaa salphaa Vaayigiraa fidu keessaa dhukkubni dugdaa fi dhukkubni maashaalee isaan tokko waan ta'eef mallattoolee armaan olitti ilaalle kana yookiin amma dura ilaalle kana yoo namarratti mul'ata ta'e nama Vaayigiraa fudhate san irratti ni mul'ata yoo ta'e mana yaalaa dhaquudha jechuudha battaluma sanii. Miidhaa hamaanii Vaayigiraan fidu immoo yeroo muraasa keessatti Vaayigiraan miidhaa hamaa fiduu ni danda'a. Akkuma dura kaane namoota dhiibbaa dhiigaa onnee fi dhukkuba onnee fi tiruu yookiin kalee qaban irratti miidhaa hamaa fiduu danda'a jechuudha. Miidhaan hamaan inni fiduu danda'u dhiibbaa dhiigaa gadi bu'uu taasisa. Piraavizimii qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'uudhaan yeroo dheeraa turuudhaan dhukkubuun ni taasisa jechuudha. Keessattuu qoricha Vaayigiraa garmalee baay'inaan fudhachuu faane qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'ee yeroo dheeraadhaaf akka turu ni taasisa. Sun immoo sa'aatii 4 oliif qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'ee ni tura yoo ta'e osoo laafin ni tura yoo ta'e battaluma sanii mana yaalaa dhaquun dirqamadha jechuudha. Alaarjikii nutti fiduu danda'a. Mul'ata tasaa dhabuu kan ijaan arguu dhabuu jaamu jechuudha. Dhageettii akka tasaa dhabuu, rakkoolee onnee fi ujummoolee dhiigaa baay'inaan namoota dhukkuba onnee qaban irratti jechuudha. Kan akka dhukkubbii garaa dadhabuu onnee yookiin dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu isaan kana ni taasisa jechuudha qorichi Vaayigiraan. Akkamittiin immoo miidhaa yookiin saayid effektii Vaayigiraa kana irraa dhufu akkamittiin to'achuu dandeenya kan jedhuu fi hunda dursa kan gorfamu akkuma mallattoolee kana namarratti argameen gara mana yaalaa dhaquudha. Karaa salphaa ta'een immoo namuu kan ittiin of to'achuu danda'u osoo mana yaalaa hin dhaqin jechuudha. Yookiin qoricha Vaayigiraa fudhateera yoo ta'e bishaan qorraan qaama dhiqachuu, dhugaatiiwwan qabbanaa dhuguu, dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'e kan qabbanaa ta'e dhuguudha. Ciisanii boqochuu yookiin boqonnaa fudhachuudha. Nyaata salphaatti bubullaa'uu danda'u fi akkasuma alkoolii dhuguu tamboo xuuxuun miidhaa kan hammeessuu danda'a waan ta'eef isaan irraa of qusannee wantoota akka bishaan qorraan qaama dhiqachuu fi dhugaatii qabbanaa dhuguu, ciisanii boqochuun isaan kun haga tokko mallattoolee kana yookiin dhukkuba Vaayigiraa yookiin dhukkubbiin mataa yeroo qoricha Vaayigiraa fudhannu nutti dhaga'ame yoo ta'e hir'isuu danda'an jechuudha. Miidhaawwan kun yennaa namatti dhufe mallattooleewwan duratti dhufne akkuma irra deddeebi'ee kaasaa turre gara mana yaalaa dhaquun hundaa olitti kan sirriitti gorfamu ta'a jechuudha. Vaayigiraan doozii 100 miligiraamiin ni jira, 50 miligiraamiin ni jira, akkasuma 25 miligiraamiin ni jira. Yeroo baay'ee kan namoonni kaasanii Vaayigiraan doosiin 100 miligiraamiin isaan kana caalaa gaafa fudhatame miidhaa hamaa ni geessisa waan jedhudha jechuudha. Qorichoota baay'een doosiin isaanii olaanaa ta'ee fi doosiin olaanaa ta'e doosii isa xiqqaa qabu caala miidhaa ni fida. Garuu wantoonni biroo carraan dhukkubni karaa Vaayigiraatiin namatti dhufu yookiin immoo qoricha Vaayigiraa liqimsuudhaan namarratti ga'u nama san irratti hundaa'a jechuudha. Fayyummaa nama saniit irratti namni sun yoo san dura dhukkuba kanaan dura kaasne akka onnee fi turuu kalee hin qabu yoo ta'e 100 miligiraamiin sun miidhaan inni agas mala irratti geessisu hin jiru. San qabaate yoo ta'e doosiin 50 miligiraamii yookiin 25 miligiraamii sunuyyuu miidhaa hamaa irratti geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf doosiin amma kana caala miidhaa hamaaf geessisa wanni jedhamu aga kanatti qorannoodhaan kan mirkanaa'e miti. Vaayigiraa manni yaalaa yookiin ogeessi fayyaa kan ajajeen alatti fudhatamuu hin qabu. Hanga sa'aatii 24 irratti immoo kan biraa fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Akkuma dursa jenne Vaayigiraa waliin alkoolii dhuguun sirriitti kan dhorkamudha jechuudha. Inni kan biraa yeroo baay'ee Vaayigiraa erga doosii fudhatanii booda sa'aatii tokko keessatti ni hojjeta yookiin daqiiqaa 30 booda ni hojjeta.
Garuummoo garaa duwwaatti osoo nyaatin yoo qoricha Vaayigiraa fudhatan ta'e moora akka sirriitti dafee hojjetu taasisa jechuudha. Nyaatota coomaa yookiin immoo nyaata dafanii garaa keessatti dafanii hin bulloofne gaafa qoricha Vaayigiraa wajjin fudhanne ta'e yookiin nyaatota akkasii nyaanne nyaatota cooma qaban nyaanne qoricha Vaayigiraa fudhanne ta'e qorichi Vaayigiraa sun suuta akka hojjetu ni taasisa jechuudha. Vaayigiraan immoo dubartoota irratti ni hojjeta yookiin dubartoonni yoo fayyadamanii rakkoo maalii qabaa kan jedhudha. Haga ammaatti qorannoodhaan qoricha Vaayigiraan dubartoonni yoo fayyadaman miidhaa akkanaa geessisa yookiin immoo yoommoo faayidaa akkanaa qaba dubartootaaf wanni jedhamee hin jiru. Qorichi Vaayigiraa jalqabuma isaatuyyuu dhiirotaaf kan hojjetamedha. Dhiirota ga'eessota ta'anii dhukkuba ka'uu dhabu qaama saalaa qabaniif qofaa fi kan inni mirkanaa'e malee dubartoonni yeroo qoricha Vaayigiraa fayyadamanii fedhiin isaanii akka dabalu ni taasisa wanni jedhamu guutummaatti soba jechuudha. Qorichi kun dhiirota qofaaf dhiirota ga'eessota dhibee kana qaban qofaaf kan inni hojjetame jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'inumaan akkuma sila jenne akkuma addunyaatti qorichi Vaayigiraa namoonni fayyadaman dargaggoonni fayyadaman baay'inaan dabalaa ni jiranii. Kanaaf sababa kan ta'e maalidha? Maaltu akka dargaggoonni baay'inaan akka fayyadaman taasise kan jedhuufi akkuma beekamu dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irra turuun hedduu isa gammachiisa. Garuu immoo dhiirri akkuma dafee raawwachuudhaaf ariifatu dafees xumuraa. Sanyiin kormaa dhiiraa tokko dafeetiin kan bahu jechuudha. Garuu immoo faallaa kanaan fedhiin dubaraa kan dhiiraa caalaa walxaxaadha. Walxaxaadha yoo jedhamu akka salphaatti yookiin yeroo dheeraa boodadha fedhiin dubaraa kan inni bahu. Walumaa galatti walqunnamtii saalaa argadheedhuma jedhanii waan qoranii bu'an miti. Maamilummaa yookiin hiriyummaa waliin qunnamtii saalaa raawwannu keenyatti haalli nuti itti walqunnamtii saalaa raawwannu gammachuu keenya dabaluu danda'a jechuudha. Yoo haala gaariin waliin turre ta'ee fedhiin jaalala nama sanii hin dabale jechuudha namoota dhiira fi dubara taasisan gidduutti. Wantoonni kun dhiirri isarratti walqunnamtii saalaa irra turuun waan isa gammachiisuu fi yookiin fedhii haadha warraasaa yookiin jaalallee isaa baasuudha jecha qorichoota kana ni fayyada. Dhugaan nu gochuu hin qabne tokko yeroo keessa jiru kana keessatti deeggumsi gaa'ilaa kan baay'achuu dhufe baay'achaa kan dhufeedha. Waanuma kana wal qabateedha jechuudha. Wal madaaluu dhabuu fedhii walqunnamtii saalaa dhiira fi dubaraa gidduuti jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiirri tokko akka qoricha akkanaa fayyadamu kan isa taasise jechuudha. Walqunnamtii saalaa irra turanii jaalallee yookiin haadha warraa ofii fedhii baasanii waliin gammaduu fi qoricha Vaayigiraa qofa dirqama liqimsuun hin barbaachisu jechuudha. Maloonni adda addaa nuti fayyadamne walqunnamtii saalaa irra turuun yookiin immoo fooyyessuu dandeenyu ni jira jechuudha. Dhiirri tokko walqunnamtii saalaa irra turuudhaaf wantoonni inni gochuu qabu tokko xiyyeeffannoon isaa yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu sana irratti xiyyeeffannoo isaa waa'ee walqunnamtii saalaa irraa kaasuu. Kana yoo jedhamu yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu sanatti waan yaadan bashannanaa raawwachuu yookiin immoo yaadan gara kan biraa waa biraa yaada yoo walqunnamtii saalaa raawwate fedhiin inni walqunnamtii saalaatiif yookiin immoo irra turuudhaa qabu suni dheerachuu danda'a jechuudha. Haaluma salphaatti sanyii kormaa sana hin dhangalaasu jechuudha. Inni kan biraa kan irra caalatti gorfamu yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii poozishinii walqunnamtii saalaa jijjiiruudha. Jedhu akkaataa ittiin walqunnamtii saalaa raawwatan sana jijjiiruun ni gorfama akka yeroo dheeraa turanii fi ofitti amanamummaa qabaachuu yookiin sodaa irraa bilisa ta'aniiti. Yoo sodaa irraa bilisa ta'e walqunnamtii saalaa raawwate ta'e dhiirri tokko fedhiin inni walqunnamtii saalaa irratti dafee dhangalaasuusaa ni irrata yookiin immoo ni tura jechuudha. Walqunnamtii saalaa irraa osoo walqunnamtii saalaa hin eegaleen dura
wal dhungachuun yookiin immoo wal sukkuumuun isaan kunillee akka dhiirri suni akka salphaatti hin dhangalaasne kan inni taasisu. Bishaan qorraadhaan shaaworii fudhachuu fi wantoota kanaan wal qabatan yoo godhe akka inni wal quunnamtii saalarra turu isa taasisa jechuudha. Barnoonni nuti har'aaf qabanne kanumaan wal qabata. Suma kanuma kanarratti xumurra. Dhimma fayyaatiin wal qabatee viidiyoowwan hedduu hojjanneeti kan dhufaa jirru. Asumaan subscribe gochaa. Gaaffii fi immoo yaada qabdan karaa koomentiitiin nuuf kaa'uu danda'uu qabdu. Keessumattuu immoo karaa wal quunnamtii fayyaa wal quunnamtii saalaatiin wal qabatee kan sirriitti barsiisnu ta'a jechuudha. Maaliif namoonni garaagaraa rakkoo kana wal qabatu osuma qabanu sababa saalfatiin biyya keenya keessatti waa'ee wal quunnamtii saalaa kaasanii dubbachuun yookiin rakkoo sanis yoo qabaatan ta'e nama gaafachuun waan namatti ulfaatuuf namuu waa sodaatuuf kanaaf haala kana yoo namni sirriitti barate waan tokkorraa bilisa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isarratti sirriitti isin barsiisna. Fayyaa ta'aadha nagaan. Fayaan faya, fayaan faya, fayaan faya.